Naaf Sudees illee waluma bira dulloomaa jira na fakkaata. Rakaa afurii Sudeesidha yoo ta'e. Rakaa afurii ammoo shuree midhaan jedhama. Kootii jiinsii fi surreelee jiinsii ofirraa qaba. Inni illee salaachisuu dhufee jedha. Awwaala jalqabamuyyuu wanni inni salaama siin jedhuuf si osoo hin ta'in uffata kanaan. Namni mihiraaba keessa jiru kun tokkoffaa ruuhii isaa wajjii wal lolaa jira. Yoo itti jibsama dalagnuu ammoo ilaa sa'a 11 akka naannoo kanaatti ganamarra. Dalagnee caa soorrafin galgala illee akkuma nama kaan itti dhaabadhee salaachisa. Zad Podcast. Zad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota daawwattoota Zad Podcast hundi keessan iyyuu iddoo isin jirtanitti nageenya Rabbi dhufee isin bira haa quwwatu isin jedha. Akkam naa qabdu Ramadaanni maal fakkaata? Ji'a Ramadaana ji'a barakaa kana keessa nama waan isa keessa barbaachisu dalagatee waan isa keessa ajajame dalagatee irraa hofulu Rabbiin haa taasisu. Har'as sagantaa biraatiin sagantaa addaa sagantaa keessummaa keenyaatiin studio Zad Podcast keessummaa adda qabannee dhiyaannee jirra. Turtiin waliin gootan keessatti waa hedduu akka barattan seenaa hedduu akka dhageettan abdii isin irraa qaba. Kallattiidhaan gara sagantaa keenyaatti osoo isin dabarsin duratti hundi keessaniyyuu sagantaa kana namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuudhaan akkasuma immoo namni mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan miidiyaa kana guddisuu keessatti gahee keessan bahadhaa isin jedha. Kallattiidhaan gara sagantaatti isin dabarsa. Waamicha keenya kabajanii studio Zad Podcast argamu keessaniif jalqaba irratti galatooma ulfaadhaa isin jechuudha. Isinis nu yaamuu keessaniif hedduu galatooma miidiyaan kunis ka guddatuu fi kan namni hedduun irraa fayyadamu akka ta'u abdii qaba inshallah. Inshallah. Mee Ramadaanni maal fakkaata? Ramadaanni gaarii yoo nu gaarii isa goone Ramadaana jechuun ka ji'a 11 dabarsinee ji'a 12ffaa yookaan waggaa keessatti yeroo takka nurra naannahu ka qalbii fi qaama keenya nu kunuunsee akka nuti gara Rabbii keenyaa kalooynu nu taasisuudhaaf nuuf dhufe yoo nu itti fayyadamne Ramadaanni bareedaa gaarii jechuun barbaada. Maashaallah. Jalqaba irratti waan Ramadaana keessa jirruuf karaan jalqabdee nam tokko yoo gara sagantaatti dhiyaatu uummataa wal bara hawaasaa wal bara akka nama kamiittiyyu hawaasaa wal baradhaatii gara sagantaa keenyaatti deemna. Maqaan kiyya namni baay'een na beekuu baatu gariinis na beekaa. Muhammad Hussein Thanii naan jedhanii. Bakki ani itti dhaladhee ganda kabiira Xeemoo Isleemanaa keessatti Xeemootiin dhaladhee ganda Shaayyaa jechuudha. Achumattiin guddadhee achumattis haga tokko Quraanas baradhe. Ganda kabiira Shaayyaa jechuudha walumaa galatti. Akkasi. Dhaloota keessan booda deebinaati. Mee haalli amma isin keessa jirtan wanni hawaasni ittiin beekuun imaama Mizdaatii akkasuma immoo nama waggaa hedduu waggaa 20 wayii uummata salaachaa turedha. Mee imaamumti keessa waggaa kana turuun iccitiin isa duubaan jiru maali? Wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf iccitiin isa duubaan jiru jiraate tokko yeroo hedduu namni baay'een nama faarsaa garuu abbaan uf beekaa nammootu Rabbiin Quraana kana waan fatanaa yookaan qormaataaf naa kennu na fakkaata. Sababni isaa akka nama kamittuu taa'ee guyyaa darsii qara'ee hin beeku. Wanni tokko qofti ka'an godhu salaata subhii dhaabbataadhaan waggaatti gizee 2 subhii qofa akka hin kattamna. Subii qofa salaachisuudhaan. Subii qofa ganama bakka irratti dhaabdan irraa borullee akkasuma dhawaa taane ni fannu sootuma dhawaatuma deemnee akkasumatti hin bu'a. Kuni darsii irra filatamaadha anaaf. Ammas an saahiba akka namaa kana olii gadi baay'ee saahiban qabu. Hogguu karaa dheeraa deemee baajaajii keessas xiqqoo muraaja'aan godha. Garuu akka nama kamittuu taa'ee Quraana banee qara'ee hin beeku. Iccitiin kana duubaan jiru kana qofa? Waan biraa tuntuluma Rabbiiti. Maashaallah. Ammallee Rabbiin isiniif haa dabalu. Mee jalqaba dhaloota keessanitti isin haa deebisuuti. Akkaataa gara Quraana barachuutti dhuftan gara Quraanatti dhufuun carraa akkamiitiin ture? Gaafii bareedaadha. An xiqqaa ta'eeti kan Quraana jalqabee ofiis hin beeku jechuun danda'a. Abbaan keenya nama akkaan diinaa jaalatan osoo ufii qara'anii hin ta'in ukkanumaan nama diinaa jaalatan wayiiti. Nama tokko nama maqaan isaanii Sheek Kadiir Sheek Ismaa'il jedhaman fuudhanii da'uu keenya galchan. Baadiyyaatti jecha. Namoota akka achitti ijoollee wali qaraasee san daasii jedhanii waan mukaan ijaarama. Gubbaa mootu wiixaan qabanii akkasitti akka addaa kana qorqoorroon baay'een jiru. San ijaaranii ufumaa da'uu fi keessatti namoota ijoollee affeeranii ganda jecha. Namoota martuu ijoollee fidee achi qaraasaa ture.
Anis gaafsan xiqqaadha. Ani ilkaan hin cabsine. Waggaa 5 hin caalle. Yeroo sanitti. Ijoollee jala fiigaa da'uma kenna waan ta'eef. Achumatti achumaan gabbee achuma oolaa akkasumatti hin jalqabe. Garuu quraana ilaa suuraa baqaraa gahutti suuraa naasirraa kaasee guyyaa takka aliifa qara'ee hin beeku. Jechuun? Aliif amma kun akka ijoolleen qabadan Nuraaniyaa ta'ee Bagdaadiyyaa ta'ee harfii kana hin qaraani. Aliif hin jenne. Gaafa san xiqqaa waan ta'eef ijoollee jala waan fiiguuf ittiin dhimmamne warris sheekanis. Baay'ee hojjaan kiyyaas baay'ee xiqqaadha. Baay'ee gabaabaa ture. Sababa sanii hin beeku. Sheekan maaliif akka aliif irratti na dhiisan akka hin qaraane garuu aliif. Aliif hurufa ijaa'ii kan hin qaraane. Somaa ijoollee jala fiiguu, somaa dhageeffadhu, kaasittas hin dhageeffadha. Akkasittiin buuse quraana. Osoo guyyaa takka harfi hin qara'iin? Jechuun quraana ilaalaatumaan buufte moo? Hin beeku malee bakka kanaa kaasanii garuu hin qara'a. Ona kaasanii hin qara'a. Garuu bakka kanaa kaasanii jechuun yoo na jala banan hin beeku. Bakkee kanaan beektu. Akkasii buufte? Akkasuma buuse. Subhaanallah. Sun kennaa rabbiiti. Achi booda hoo eega quraana gadi buuftee booda sagalee qofaan jechuun qara'uu qofaan osoo quraana ilaalin achiin eegeette sadarkaan itti aanu maal ture quraana keessatti? Sadarkaan itti aanu kan yaadadhu naannoo 90moota keessaa bara 1990 akkas gara dhumaa baay'ee xiqqaadha. Abbaan keenya bakka quraana hafazuu qaba jedhanii murteessan. Namooti murtiidhaaf ta'a ijoollee jechuun ijoollee hiriyaa walii waan taatu taataan gaafa maskaramii kana daftara bituu diidan beektaa. Yaadadhaa dhalli muka wahii cabsee naa gurguranii daftara bite. An barumsa seenuu barbaadaa isaan hin didanii. Daftara san fuudhanii ijoollee biraatii kennanii achumatti gandumatti. Sheeka tokko jiran ishee Mahmud jennan. Isaan nama sirrimatti quraana beekan. Ammaa sanii quraanan beekan jedhee ragaa bahaa fi nama bareeda wayiiti. Isaan biratti akka ani qara waggaa tokkoof wayi kaadhimame. Bari kun 1990 dhumarra. Yeroo kana hifzii hafas deemete quraan? Hin beekaa garuu hin beeku bakka kanaa kaasanii bakka sana qabattuuf yommuu. Amma dhaabbataadhaan bakka akkaan haafiza ta'uu barbaadanii barumsa keessaa baatee qara'uu qabdu waan jedhamu. Abbaan keenya murteessanii eegasii akkasitti barasan. Bara 1990 gara dhumaa achuma gandumatti madrasaa xiqqoo takka jira. Isaa bareeda. Rabbi umrii jara maraatu haa dheeressuu Sheek Kamal Faraayidaa kennuun kan Sidaam Zaaquun illee madrasaa wayii achi ijaaranii isaanis nu bira jiran. Dhaqqabadhee turan irraa qara'ee beeka isaan. Sheek Kamal nama akkaan quraana beeku namni ammootu isaan Faraayiduun qofaan beeka. Abbaa tajwiidaa jechuun hin danda'ama. Isaanis dhaqqabadhee 1990 takka yaadadhu garuu 1992 akkas fuudhanii markaza salafiyyaa kan na fidan isaan. Sheek Kamal. Gaaf kana quraana fixee jira guutumatti. Harfi isaa waliin. Ammas. Gaafni kun waggaa dheeraa dura beeki. Amma fakkeenya 1992 irraa yoo fudhannu waggaa dheeraadhaa mire. Waggaa dheeraadha. Waggaa xiqqaatis gara 20 wahii. Akkas. Gaaf kanallee salaachisaa jiran. Taraawiyaan salaachisaa. Akkanatti umrii daa'imummaa kana. Gaafa san. Gaafa haafisni xiqqaadha bara biyya kana keessatti hin jiru lakkoofsa. Yeroo sanitti namni hafaasni namni quraana qara'ee hafazee qabu xiqqaa waan ta'eef ganda keessanitti salaachisaa turte. Ganda salaachisaa. Gaafa quraana gaafa taraawii salaachisuu qabdu umrii kee meeqa ta'a? Wallaahi baay'ee lakkasii yaadachuu baadhu 9-10 akkasii. 9-10. Adda kee ramadaana guutuutti hin dhaabattu? Hin salaachisa. Hin salaachisa. Akkasumatti hin ga'a nammootu aga fedhe amma akka ijoollummaa kana kuwaasiin taphannaa maaliin jennaa bakka fedhe illee deemean quraana hin dagadhu hin gatus hin qaraa akka malee. Guyyaa akka fedhe taphattullee. Ijoollee wajjin yoo taphadhe amma baay'inaan adda kiyya deemu qara'an. Gaafa san akka addaa kana baajaajii wanni yaabbatan karaa kana hin jirtu beetaa roobii dhufu. Magaalaa dhufuuf lukaan deemta. Achii kaanii as dhufu ayyoo xiqqaate jiru sadiin qaraa. Tasii keella achi deebullee jiru sadiin qaraa guyyamatti haaluma salphaadhaan buusa. Akkuma ammaallee hiriyaa akkasiin qaban. Hiriyaa dhaabbataa amma namni buna waliin dhuguu maali jaan kana baay'ee hin qabu. Hin qabu jechuun danda'ama. Baay'ina adda kiyya deeman. Sababni isaa saahiba biraas hin barbaachisu. Sigalee nama waliin haasoftu waan qabduuf
Gaafi sa'aadaa godhattee nama biraa wajjin haasa'uu nu baay'ee sitti hin tolu. Sittin tolu. Tokkoffaa hawaasni kun wanni inni haasa'u waan biraa wanni ati haasa'uu baratte waan biraa waan ta'eef walitti bu'aa baay'ee namatti hin tolu. Hayyee achi booda gara madrasaa salafiyyaattis fida. Gaafa madrasaa salafiyyaa dhufu ayyaama san yaadadhaa Sheekh Kamal Shah Ahmadin na kennanii abbaan keenyas akkaanas taa'uu barbaadan. Isaan akkaan darasummaa fa'aa irraa achi siqee isaan Sheekh Ahmadin na kennanii wata abbaan keenyas magaalaa gadi bayan illee suutuma duubaan deemu. Ijoollummaadha. Ijoollummaa waan jechuun wanni wahii beektaa gaafa manaa bahuun baratin xiqqoo namatti waan dukkanaaf bu'aan isaa waan hin beekneef duubumaan suuta galee wata magriiba isaan ta'uu kanaan illee waliin gale. Eega xiqqoo nama lolaniituma eegasii lashna jiranii jennaan. Anis eegasii lukaan deemee barachuu jalqabee madrasaa salafiyyaa. Achirraa asitti lukaan. Lukaan ijoollee barattu jira. Sababni isaa waan biraa miti kuwaasii jira beektaa. Ijoollee dirra kiyyaa xixiqqoo jira kuwaasii kana waan taphannuuf waan san dhabuu barbaadu gaafa san. Sababa kanaa waan achi deemuuf isaa fi eegasii isaan anas galuu didee ganama subii dhufee galgala gadi galaa akkasumatti markaza akkasitti ture. Markaza salafiyyaa jechuudha. Salafiyyaa. Markaza salafiyyaa siif markaza lammaffaa. Markaza lammaffaa bakka quraanatti bareechifadhe. Bakka qaraatitti ammoo sadaffaa. Yaa bakki itti garee madrasa masanii markaza salafiyyaa lammaffaa haa ta'u malee an quraana fixee dhufe gaafuma dhufu. Wanni gaafsan isheen na fidaniif shahadaa akkaan fudhadhuuf. Malee akkaan quraana wanda asitti haaraya godhee qara'ee hin jiru. Hayyee achi booda quraana haala kanaan bilcheeffattee jirta. Yeroo karaa kana deemtu saahibni kan quraana salphumatti guyyaa muraasa keessatti quraana buusuu dandeette jechuudha. Inumaatu yoosii dabale. Gaafa salafiyyaa jiru san nama lamatti turanii nama tokko dhiyoo kana argee ture suuqii wayyasii qaba. Jarri lachuu Abdurrahmaan jedhaman. Amiiras. Wayita waliin qaraatanii? Jarri gugurdoodha beeki. Jarri gaafa sanuu bakka ammaa nama jiru kana hin gayan umriin isaa gugurdoodha. Yeroo ati xiqqaa sanitti. Kan xiqqaadha. Garuu quraanaan danda'a sagalee qaba. Namni tokko Abdurrahmaan Sakrii jennaan inni warra beeltuuti. Gammoojjii Dakaasan. Abdurrahmaan kana ammoo biyya isaan beeku lachinuu maaddiin irraa qaban. Taraa waliin qaraana. Yeroo sanitti. Nama tokko waliin yoo dhagiin danda'e juuza 10 yookaan 5 yookaan 3 qaraane gaafa waliin sa'aatii biraa akkasii qaraana. Yoo xiqqaate guyyaatti juuza 10 bakka salphaadhaan biratti. Gidi qara'uun? Qara'a. Gaafa fedhe akka waan guyyaan kattamuuti. Guyyaan kattamtee beektaa? Sa'aatii 24 moo ganama galgalaa? Sa'aatii 24 miti. Ganama sa'aatii 3 akkasirraa sa'aatii yookaan 10tti. Quraan gadi geessumu? Akkasitti ayyaamni suni anaaf waan biraa waan biizii na godhun qabu beektaa. Baay'inaan quraan hojii waan guddaddeef bakka ana bira salphaadha baay'ee. Istiil hagammaatti ammoo quraana muraaja'aa gochuun Ramadaan yeroo dhufu yeroo taraawiin dhufu muraaja'aa gochuudhaaf wanti cinqamtu jiru. Hin jiru. Wallaahi hin jiru. Akkanatti osoo hin qara'in illee deemaa jira. An ammaa tana kun amma salaachisaa jiraami. Amma kun akkanumatti oola magaalaa keessa. Namni garuu imaamman biraa sa'aatii kana sa'aatii isaan itti muraaja'aa godhachuudhaaf cinqamanidha. Isin ammoo magaalaa keessatti. Sun kennaa rabbiiti beektaa. Sun kennaa rabbiiti beekamaadha. Rabbiin bicha akkuma jalqaba sii kaasuu barbaadetti qormaataaf ta'uu danda'a kennama isaati. Garuu quraanni abbaa rabbi laaffiseef malee illee qoma keessa hin taa'u jedhanii gama saniin sitti tola beektaa. Ammas anamma akkanuma oolee faxaree maal jedhee haga manarraa ka'ee masjida deemoo xiqqoo qara'e malee darsiidhaaf bakka ani hin jinqabu. Himayyuu hin jinqabu. Waa yeroo san si keessa taa'etu akka inni taa'e san tullee akka ajaa'ibaatti jechuudha. Maashaallah. Ammallee rabbiin isin haa dabalu. Mee achi booda gara imaama dhaabbataatti gara masjidaatti dhufu ganda sanii bahuu keessatti hoo akkam ture? Ani achitti haadha malee akka waan asii guddadhe. Suma guddadhe. 90 takka akkas dhufe istiila gaasuma jira. Waan karaa deemisan malee yeroo tokko yaadadha wata ishee Muddiinii fi ishee Abdulqaadir Masiid Nuur salaachisan.
naannoon sun 93 na fakkaata. Baay'ee xiqqaadhaan itti na fidan akka ani salaachisuuf. Shee Abdulqaadiriin xiqqoo waliin kaleenya qabna. Namaa waliin nu fide hin ta'a jedhanii bakka yeroo san sagaleen kiyya adda. Jechuun akkuma magaalaatti markaza kanaallee sagaleen kiyya namni akka anaan jiru. Yeroo sanitti. Badhaasa hedduullee fudhadhee qaba. Itti na fidan xiqqeenya ta'uuf xiqqaarraa namni salaachisuudhaaf jarjaraami. Ani ammoo jalaa badee magaalaa keessa deemu ijoollee waliin. Gaafa san. Waan jechuun bakka amma mihiraabni kun akkatti mi'aawu waan hin beekneef. Waan hin beekne beektaa bushaadha. Quraana hafaduu hifzii qaba malee maaltu maalii kana sababni isaa tokkoffaa mihiraaba kana waan fudhatan wahii waan hin baranne. Waan wahii yoo goote waan wahii hin argatta beekta. Waan san yoo beekte ammootu tattaaffii goota. Waan sun bakka normaalii ani gaafa qaraanu sanillee dakatti ayyaama iidaa kana wanta qaraatu kaa. Waa qopheessitaa mire birrii wahii arganna birrii 50 ta'u 60 namni sii kenna. Bakka qopheessan irratti. Waan akkasii sanniin bakkaan waan baay'ee itti ilaallu. Sababni isaa maatii irraa waan argannuuf baay'ee hin cinqu. Yeroo sanitti yeroo itti Sheemuddiin fa'aa waliin Sheekh Abdulqaadiriin fa'aa jechuun imaamman kunneen imaamman qadiima magaalaa kana keessatti akkasuma immoo imaamman sagalee isaanii masjiidota biraa keessaa boolli ta'ee mul'ataa filatamoo ture. Mee yeroo sanitti isin sagalee kamiin salaachisaa turte? Sudeesiin garaa. Sagalee mataa keessanii yoo qabdanii? Sagalee hin badii kana ilaafate. Ka sudeesiitu fudhate moo? Sababni isaa gaa ayyaama ijoollummaa san waa dhageettaa. Waan sanillee fuutaa kaanillee fuutaa. Si jalaa tara. Walumaa galatti? Ani jechuun xiyyeeffannoon kiyyalla ayyaama san sudeesii ture. Amma ittuma salaachisu sanuu akkuma jaraa sanitti anummaan tukichi raka'aa adda keessa salaachisaa 11. Raka'aa shayyoo sudeesiin salaachisa raka'aa kaanillee shureemiin salaachisa. Cuma jijjiiree. Walumaa galatti sagalee namoota meeqaaf keessu dandeettan? Wallaahi gaafsan gaafa ijoollummaati. Ani amma dulloo bettuuf lakkaa'a. Sababni isaa namni waggaa eega 30 achi taree akkasuma dullummaa keessa jira. Garuu gaafa san sadarkaa tokkoffaa irratti sudeesii. Shureemi. Ali Jaabir. Zallaa Basfar. Abdul Waduud. Qadiimman keessa Manshaawii. Warra kanneen warra akka Sheekh Abdul Baasit. Rabbi warra jiru umrii haa kaa'u. Warra dabalaniif amma Rabbi haa araaramu. Warra kanneen akkaan akkeessa. Gaafa san. Nama 10 wahiin ta'a jechuudha. Imaamman ammootu gara kaluu harama dhufan warra akka Maahir al-Meeklee, Abdullah Juhanii, warra akka Hudhayfii hima danda'a jechuun hima akkeessaa iyyuu kanneen. Yeroo san qofaa miti amma iyyuu waan dandeettu. Amma baay'ee miti. Hayyeeshin mee jalqaba affeerraa hawaasa nu daawwatu illee haa ta'uti mee sagalee sudeesiitiin haga ammaatti itti salaachisaa jirtu isa naaf fakkaata. Baay'eelee ta'uu baatu. Parsantii wayii itti kalaaya. Amma ijoolleen ana caala fakkeessanii bahantu baay'een jira. Amma anaaf sudeesillee waluma bira dulloomaa jira na fakkaata. Fagoodhaan jirtani. Yeegaayish. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ما شاء الله. باقي لك شيء برضه. حاجتك. لا حاجتك ميتي. والله سجلك عجائباتي. ما شاء الله. مي أكريفنا جدا. ركعة شني يكون ركعة فري سديسي لا يوتي. ركعة فريمو شري من أجل أثرته. يروي تجدو خنين salaachistanii baatan kana namni isin duubaan salaatukum nama biraatti dhufee salaachiseen se'u.
yaa warri duraa hima argaa warri Warri kun duraa immoo argatan laata? borumtaa fa'aa wal karakkaran beekta. Namni. Eeda isaa miti wallaahi eeda isa silaajii. Hin kolfita fa'aa beekta. Ammas galgala wayittii mihiraaba seenu gaafa garii yoo akkana dhufe wayita guyyaa jiinsii yoo si argite beekta namni. Akka biraa si'a. Namni suni jechuun. Nama biraatti jechuun nama lama ta'ee jiraachuu. Nama lamalleedha galgaluma sanuu akkasitti waan si argeef. Borumtaallee osoo akkasumas si argee inni mirkaneeffata malee. Mirkaneeffata malee. Sihii amma akkana akka anaa kana jirtu. Sihii wayita guyyaa akka kee kana jirtu. Namni kun alii fayyuun beeku fa'aa jedhee si beekta. Mee dhimma uffannaa booda deebinee haasofna. Mee sagalee nama biraa keessatti goltan jira ammatti. Ka biraa booda irratti namoota amma lakkoofne kennin irraa xiqqoo xiqqoo illee ta'e fudhachuun kennu oolu. Haayilaayitiin. Haayilaayitii. Ammaaf garuu tokkotti nu dabala. Nuun sii dabaluu. Nuun sii dabalan. Ali Jaabir. Yookaan ammoo imaamman amma harama jiran keessa Hudayf. Hudayfiin jira. فاتحة مسيح قروي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله آمين يا رب العالمين. ما شاء الله. الله يحفظه ويطول عمره. والله ما شاء الله. نموت حرم جرا كيف استقبل. مرة حرم مدينة جرا. حرم مدينة جرا. ما شاء الله. مي أكو مرة فاسات ترتسم. مسجد كيستي يروح الدون مني إماما كان وفتا مدورة أماما كان يوكان موكو في على سبيكا أتمو يروح الدو وفتا كان الرابلي سجد أما يجون وفتا كان وفتي مسجد باي رفون رفتو إمامتي كان كتير باي هواس برتشك ما أجد أما أقام دوغا لو نكون دوغا جون وان براتامي وان تأيفي بيجينا كانت تنمل باينا وفتتي جالا مركانيسا namni tokko hin beekaaf hin beeku yoo ati mudawwara godhattee achi seentee quraanaa baballeessitee sheekumatti si furatan. Ayyaama tokko masjiida amma jiru kana gaafa dhufu jechuun jarri anaa tooba godhatiin dhagarri takkaahu. Masjiida amma jiru kana jecha. Toobaan dhufte? Toobaanii miti. Yaa kootii jiinsii fi surreelee jiinsii ofirraa qaba. Inni illee salaachisuu dhufee jedhan. Hin kolfee beektaa. Gurraachaa mi'a adii yoo akkanuma salaachisnee jedheen gaafa sana. Jechuun namni wannan asumaan dhaamuu barbaadu. Namni tokko yoo mudawwaraa fi amaamaa yookaan koofiyaan godhatin. Akka biyya keenyaatti hojii. Akka biyya keenyaatti. Yoo mudawwaran godhatin. Fudhataman qabdu. Wallaahi gochi keessi mirkaneessi malee yookaan yoo dhugumaan carraa argattee bakka namni si beekutti mabaata. Bakka namni si beekni carraa argattee yoo achi baatee dalagaan keessu yookaan waan ati goote sun si mirkaneessi malee beekumsa sitti baay'ee si mirkaneessu. Uummatatti yookaan beekamtii argachuuf ol bahuuf uffata kana fayyadamuu qabda toobaaf mudawwara amaamaa kana. Uummanni akkasii beeku. Waan argeef yaani. Waggaas waggaa 11 dura. Asfaaltii Hamzaa kanarra kan akka haadhee kaabbaallee qaba. Kaabbaa jechuun kan maaramu. Godhattu kana godhadhee jummaadhaa achirra gara masjiida sanii akkanarra ooltee. Namni guddaanis xiqqaanis kan waa qabus kan waan qabne salaamu alaikum jedhan. Aniin kolfaa. Sababni kiyyaa jechuun ani akka duniyaa qabullee akka hin qabnellee of beeka. Beekumsa kiyya saga kiyyaane waan beeku. Waan of beekuuf. Gaafa namni salaamu alaikum jedhee bakka asii guddisu san ati jechuun akka kee beektaa fi kolfita. Anumaatu guyyaa asirra gaddeebi ammallee salaama na gaafattanii qofaa jedhee taraan. Osoo uffata sabbaafattee garuu uffata biraatti deebite. Jechuun hin deebi'aa miiree deebi'uun kiyya noolu karaa sanirra bara. Hin baafadhaa miidhuu sa'aatiin jumaa tarii ma baafatta bara. Jechuun ati waan keessa kee jiru tokko waan wahii wayita dasii jedhe akkasii fayyadamtee deemta. Gaafa garii amma gaafa dasna jedhu.
uffata marayyuun fayyadama. Gaaf tokko ijaa balala. Anummaan sun wayita ammallee asirra gad deebi'e. Uffata jijjiiradhee gad dhufu. Namuutuu salaama siin hin jedhu. Sababni isaa keessa kee osoo hin ta'in waan sirri jiru kanaan si madaala namni. Awwala jalqabamayyuu wanni inni salaama siin jedhuuf si osoo hin ta'in uffata kanaan inni salaama jedha. I think. Maaliif silaa wayita lammaffaa gad deebitullee osoo awwala siin jedhee lammaffaa siin jedha. Anuma gaafatu turan silaa. Kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast hundi keessaniyyuu sagantaa keenya kallattiidhaan isin bira gahaa jiru akka hordofaa jirtan akka dhaggeeffataa jirtan akkasuma immoo seenaa isaanii irraa akka itti bohaaraa jirtan abdii isin irraa qaba. Quraana kanaan salaachisuu ka jalqabdan waggaa dheeraadha jedhaa jirra. Biyya kana qofatti immoo mee kallattiin itti isin itti imaltanii quraana ittiin biyya kam fa'aa keessa salaachisaa turtanii? Bareedaadha. Akkuma nama kamiituu gaafa dargaggoomtu beektaa waa hamiltaa. Waa yaaddaa gaafa yaaddu sana mootu waan keessa kee jirutu si hoggana. Dargaggummaan si dhuftu san atis akka barbaadde ta'uu feetaa akka nama kamiitu waa qabaachuu barbaaddaa karaa kana deemu malee jennaan abbaa keenyaa wal lolle beektaa. Karaa kam? Karaa baaraa kana. Ana immoo deemu malee jedhee ka'ee deeme Somaalee tana beektaa. Akka biyya ofii saniin taatu beektaa afaan keetiis laftiis wanni martuu sitti jijjiirama. Waan tokko addunyaa kanarra rabbiin na mul'ise. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين كجبنا حديثني كوني قيامتي تودن دعاء دنياتي تودن دعاء ربين والقرآن كنيف كان سمانيس خبجة سمان اللي نموتو كنيف اللي كني تنفيد دم نقولي كنام إسم بين نقولي جتسان بيسا سان اللي قد سبوسا قافة سمالي بونو ما شهادنا ركاك أبو شهادة مركز سلفياتي بيسنا مو فرق أجرا بيتا كبيجي كنا كنامتي مسيت قدّا تو كوري نملا من دينا مجانا ولين ديمو ندي دي إذا كوري وتانشا دا كنا كنّي في مسيت سلفيا كورنو تجرا كنا نجان إنسان سلفيا كنا سلفيا فرق آسيا نسان كنا آسي كي أجدي ما إنديمو جيتو آسي أما أرجي سر بربرا يا بدي بربرا قبوي بربرا يشون إنه يتيا كمال دمفا أما لفتي سور رمضان توري ati yeroo kanatti salaachisuu barbaadda wanni kana agarsiistuuf carraa osoo argadde itti fayyadamuu barbaada yemmaan shahaada kana wanni martuu si'alaa babbadeera beeta akka jechuun wanna tamiltee manaa baatu gaaf si'alaa goru oma jiruuf fayyadamta oma jiruuf fayyadamuudhaaf carraa itti oma jiruuf fayyadamta amma argiisaa irraa barbaraan deemee barbaraa masjida wayii goree taa'ee qara'a akkuma siin jedhe ayyaama san sagaleen ani qabu hinqillisti osoo of duuba ka deebitu taate carraa guddaa umtii jedhee yaada silaa yeroo ammas alhamdulillah amma jira haga tokko masjida goree yaana qara'u taa'eetiin qara'an yaadadha suuraa saaffaat qara'aa jira amma ijoolleen achi ijoollee shabaabaa ijoollee magaalaati akkuma ijoollee biyya keenya nama haariyaa wayii yoo agarre nutti qoosna beela nutti qoosna gar nama quraana hafizaati naan jaan yeettima jiraan salaachisuun beektaa waan marayyuun beektaa kunuutallee godhuun beektaa ani bakka ajaritu naqqalladdii miisilayyoo ani maal godhaa deebisuun dirqamaanatti ijoollee magaalaa yakkan nama qoostii duraan akkuma biyya keenyaa sani jeetum jedheen amma walitti haasa'an beektaa afaan fiitii walii haasoyti yaa masjida sana ijoolleen salaachiftu mucaan tokko jijjigarraa dhufee tokko ammootu argiisarraa fidan nama lama lamaan sunniin afur salaachifnaa witiriin gootu nama dhiisan amma witirii godhuun beektaa yeetiin jeen ana ayyaama san beeki ka rakkoo keessa gara tokko rakkoo keessa jirta rakkoo keessa jiraayu jechuun karaa siin beeku afaanis siin beeku akka godhu wallaaleemi witirii godhuun beektaa nan bakka amarri imaamni hin jiru witiriin gootaa naan jedhan amma galgaluma san beeki jarritu maal gootiin akka allatteen akkanaan in aaralle amma jarri afran fi salaachifte amma Somaaleen tokko tooba Paakistaanii wayii naa bitee bakka galgalan salaachiftu naan jedhan an dhugaayyuu se'an jiru jettee amma jarri nama itti seene witirii godhee du'aayii tana ani ka duraanuu cinqaan achi baheemi maal godhaa siidaa amma agaan bitu luka kanallee qayyartee immoo oofaa eegasii jara itti tolee bakka akkuma itti na fufsiisan eegasii gara Ramadaanni bahees dhaabbata imaaman ta'e masjiduma sanitti naannoo waggaaf baatii 5 akkas tajaajilee Somaalitti Somaalee maashaallah
An kaayoon kiyya wayi Sumaalee taa'uu ture. Wanni itti manaa baatee Sumaalee. Anda kayda. Eh. Mamlakaa Gama jedha. hedda. Yaan Suudii deemuuf baheemi. Amma ummaa ziyaaruu qabaa jedheen. Haadhatii ziyaareetiin deebi'a jedheen. Abbaan biyya sanniin itti beektaa masjida namni dhuunfaan ijaara qabaataan kun. Adumaan makiinaa tanaan fuudhee waliin deemnee ziyaartii deebitaa naan jedhe. Itoophiyaa dhaqnee ziyaartii deebitaa. Namni kun na dhiisuun deemuu mala baasee beektaa. Masjida Iraaq ulfii achuma dhiisee riqollofe jedhe. Makiinaa duraan waggaa tokkoof wayii magaalaa tana sirriitti keessa beektaa miidhagaa keessa turtu bakka. Bakkitoo makiinaa yaabbatan dhaqee ani yoo xiqqaate akkana lafa akka shaayyaa kana makiinaa footare achi isin eegaa. Achina fudhattanii. Achitti isin eega jedheeni makiinaa afootare achitti eegee jalaa tare. Yoo makiinaa keessa seente soquu danda'a waan ta'eef. Nayyuun baasan gaa. Namni yoon arge amma jallee waan na jaalatteef akkan jalaa baduun barbaadan. Hawaasnummaanuu. Hawaasni. Hawaasni. Nama baay'eetu kaama isinillee guddaa ati gaafa tokkoffaa akki quraana ati itti qopheessitu. Sagaleen ati itti qopheessitu. Eessayyuu nama fida. Eessayyuu. Wanni suni masjida san ruuhii itti godhe. Eegalee. Ani gaafsan akkuma isin jedhe saahiban qabu. Inumaa hudaran xuruu bareeda naa ta'e gaafsan. Sababa afaan jiraati walwallaaluu saahiba waan hin qabneef quraanni saahibuma. Quraan saahibuma keessa. Bakka raftee kaanaa quraanuma garabu. Raftee kaanaa quraanuma garabu. Wanni biraan jiru masjida sanitti ruuhii uume ruuhii. Suudii illee amma ani bakka ga'e marattuu masjida irraan fagaadhu beektaa. Hin azaana fa'a. Suudii baate gama baate. Rabbi si baase. Hin azaana fa'a. Amma masjida akka carraa bakka dalagaa wahii dalagaa holotaa argadde. Masjidni kan warraate ammallee. Sheeka qariyaa jedhanii sheeka qariyaa warraatu ijaareen masjidni guddaadha. Hin azaana galgala magriiba fa'a. Amma soma akkas jennu khamisii jedhaniini. Khamis kana baatii lama qofa taa'ee gara Riyaad deeme. Riyaad deemee jennaa fi dalagaan akka barbaadamu hin argamne namni wahii masjida naa arge Riyaadima jechuun makhrij sab'aa jedhaniini masjida warra Uqaafaa hogganu naa arge. Amma fuudhee araba wahii dubbisee itti na kenne. Arabni kuni anaa bar riyaala takkan dalagatin fuudhee keellaa guddicatti ganna qajeele. Maali? Masjida na fidaa jira. Wallah ana shuftu lakum ayyub sudees jedheen. Ayyaama san beektaati wanni namni tokko waan biyya isaa woo beeke in tuffata rashi godha. Anammoo na qabdiifuu fitnaa meeqa jira. Inni sudeesiin isin argee sudeesiin isinii fidaa jedha. Ramadaana beeki lafti. Galgala kana taraawee jalqaban. Amma kana guturaa ittiin beektaa. Nazil guturaa naan jedhu. Zabbit naan jedhu akkatti babbareechisi jedhee. Gizaaza fi anaafisa qofatu gabbiinaa teenna. Mastawaatii gabbuuse. Zabbit nafsak naan jedhu bakka qatteerii ta'e jechuun babbareechisi. Tasgabbaa'ee taa'ee. Maafi mushkilaa naan jedhu alayya naan jedhu wanni marti anarra. Barkeellaa guddaa kanatti hin nabade. Iqraa alayya faatihaa naan jedhu beektaa. Ni faatihaa kana qaba. Ani qabamullee qabamee nasiiba kiyya jedhetu maqaraatiin deemaaf. Makeellaa bira tarree masjida dhaqne imaamni achi iqraa kisa min kisaare soor naan jedhe suura maka gabaabdatanii irraa qareen ilaalla naan jedhe. Awwayi duraanuu leenjii qabaa salaachisuu kan sodaadha. Hin qara'eef. Wallahi maashaallah. Amma ta'ee bakka hin ta'a jedhanii amma ajaa'ibaa salaachisee amma naggadhiisan. Biyyi suni akka biyya keenyaa kana juuza muluu qara'uu hin dandeessu. Uummata xiqqoon salaachista. Safaa walakkaa qaraata. Safaa takka jecha. Safaan takka salaamata tokko. Akka akkasuma salaattee galta. Akkas bira dabarsinaan nu gorraate siin jetti. Inti bakka wallaahi dhugamaa hin dandeenye. Da'iifamman. Akka amma haramaa kana ilaalee namni arabni ibaadaa gootii achi hin jirtu jira. Baay'ee dadhaban. Akkasuma deemnee amma masjida saba warra Uqaafaatiif itti deeme. Yarri Uqaafaa imaama mu'azzinaa birrii kafaltii imaamni maaliif hin argamne jedhee waqqasan. Achiin deemee Ramadaan san salaachisee eegasii gara Makkaa dhufeen. Makkaa dhufee. Kaayyoo kan kee dalagaa qofa moo kaayyoo biraallee keessaa qabdu deemsa kana keessa? Yaa dalagachuma. Akkatti illee xaa'iif bahee beekaa Ramadaana keessa. Quraan salaachisuudhaaf. Salaachisuu. Haqa xaa'iif. Xaa'iif deemee beekaa akkatti illee akka tokko
salaachise masjida wayii. Imalli garasii akkas fakkaata. Akkamii harama seenne? Harama qaraatiidhaan himti. Umraa hajjii gosa. Umraa hajjiillee? Yaa. Duwwaita duraan irraa kaastee quraana qaraatu. Eegasii ammoo quraana qaraa'ee guddattee namoota gurguddaa quraana qaari'a gurguddaa addunyaa kanarratti beekaman keessaa namni ati isa arguudhaaf cinqamtee yookaan ammoo barbaaddee eegasii ammoo arguudhaan milkooyte jira? Jira. Hedduu jira. Kaayyoommaan duriillee ani jaras ni jaaladha dhugumaan sagalee jaraa waan akkeessuufi egaa makka dhufee arguu qaba jee. Eenyuun keessatti? Sudees, Shureem. Gaafa jara arguudhaaf murteesse kana harama mukabbiraa jedhanii bakki jarri salaachiftu Ramadaana keessa. Kaabaa jalatti salaachisan. Kaabaa miti. Mukabbiraa jedhanii waajibu qofa salaachisan. bakka mukabbiraattu jira mukabbiraa san jalatti achi salaachifti. Dhufee asraa taa'ee beetaan bakka san. Bakka san? Saffaa awwala? Saffaa awwala jaruma bira. Taa'een ture magriiban dhufne ishaa'iilleen dhufne jarri tahajjuda dhufan. Ata gammaatti teettee gaafte? Ante mirma qofaan jaruma arguuf jecha. Jechuun bara harkaanuu tuquun barbaadu. Akkanuma ijumaan laaluuf jaruma kana. Achi taa'ee magriibii ennaan uummata Morookoo kana. Jarri addaa duraan warra sijaadaa baay'ee afanii bakkee walii qaban. waa namarraa furatan. Nama achi salaatu. Keenyaaf atama sijaadaa afattee namni dhufee irra salaatu waa sii kenna. Faayi jalqabaa sana. Tokkoffaa iqaamaan qabuun. Lammaffaa shaamizii fi surreen jira akkuma asii. Mudawwara maaliin qabu? Mudawwara hin qabu. Amma taa'ee beetaan. Iskari kunaanuma laala akkaan zuuree asraa dhufee achi salaatee magriiballee shaayiillee taa'ee bakka dhufuu didan. Amma gaa namichi kun dhufee kayyee boodaa tana kayyee an hindite. Talgaan askarallee furaa laala beetaa hindite. Taa'eetuma qaraa miiree ana walarraayyuu. Jarrillee achuma jiran amma dhufee anuma duubaan dhufee akkatti qabee akka daa'imaatti fuudhee achi naqaaye. Bakka sanii si kaase? Gudda magana bar. Gudda magana akka cummeen jara jajjaba beetaa achi naqaaye. Amma illee rabbashee lolee amma askarri isatti illee ka'anii eegasii aramni tokko boodaa naa kennee jechuma. Kam akkasii naa kennee akkasii bira salaatee gaafa san galgala Sucuudii fi Sudeesii fi Abdallah Johanii salaachise. Dubbisuudhaaf yaalle? Dubbisuu yaalle. Fedha akkasiis hin qabu. Fedha isa dubbisuu osoo hin ta'in argitee tumaan quufu qofatti. Ani akkanumatti akkuma naafate amma wallaallu kana fees feesii kana akkanumatti bakka kan barbaade. Eegasii ammootu deddeebi'ee Johanii Maahir Ilmeekli Shureemiin Saalih Alhumeed warra kanneen maraa akka waliin salaatee. Mee yoo jiraate yoomni albaata akka jiraatu taate carraa namoota gurguddaa namoota arabaa namoota qaari'a kanneen duubaan salaattee quraan harkaa badee sirreessuu fi carraa argattee beekta? Waan akkanaa kana asitti si yaalu baay'ee waan akkasii dhiibbaan godhan. Sanii wal qabatee yeroo hedduu masjida keessatti wanni mul'atu yoo imaamni dogongore namni baay'een duubaa itti wacuu nama 5-6 itti himuu kanatu mul'ata. Kun yoo dogongora akkamii fiduu danda'a? Fakkeenyaaf namni quraan irraa laalee nama himu kun quraan irraa yoo na qara'uu hin danda'u fa'aa ta'a. Eegalee dogongora baay'ee eeguu osoo hin ta'in namni suni qara'ee irra tara. Gaafa inni irra taru sun fakkeenyaaf namni isaa sirreessu namni haafizaa isa waliin jira. Namni waliin salaachisu bakka takka 2-3 4 haafizni baay'ee na dhaabateera. Inni quraana qabatee garasii wacu sun sirrii miti. Moor dogongorsiisuu danda'a. Tokko amma kasan caalu immoo namni mihiraaba keessa jiru kun tokkoffaa ruuhii isaa wajjii wal lolaa jira. Eegalee ruuhiin ta'e suni waan baay'ee achi si fiddi. Quraana keessa. Lammaffaa immoo sheexaanni kasan caalu sitti duula. Si dogongorsiisuuf waan kaan si fiduuf. Lola baay'ee wajjin isaa jiruyyuu namni illee duubanaa yoo itti duule. Tahafteyyuu jecha. Duularraan duula biraa. Nu ammoo namni biyya keenyaa kun baay'een isaa imaanni keenyallee da'iifa. Dhugaa dubbachuudhaaf. Namni baay'een maaliif akkana jechuu danda'a. Eegalee imaanni keenya dhugamaan namni baay'een amma warri mihiraaba seenu. Amma ijoollee ammaati malee qarafaa. Naa arganiif warra seenuu jira. Jechuun baluun sun hin danda'a. Nu godhaa turre wayita xixiqqaa. Gaafa dadhabbii nama duubaa kanaan laallu. Sababni isaa haga ati qaraatu san baluun sun jabaa akka namni siin jedhuuf parsantiin 90 wayi. Akkas godhaa turre dur. Gaafa ijoollee jecha. Amma haafizoonni amma baay'een isaa inshallah babbareeda. Innuu qabsoo jabaa wajjin jira keessa san. Ammas namni baay'een ammoo namni tokkoyyuu sitti ni mubaar.
Takkaati tokko hin gorteen nama 10 dubbata. Kam dhageettare atin keenyaaf imaamni asiin hin jira. Ka'ati yookaan mootu waliin sirraa fuudhu as dhaabatee jira. Inni sun si sirreessuu hin danda'a. Warri quraana qabatee achi keessa dhaabatu baay'ee jira. Sun ammootu osoo dhiisanii akka kiyyatti osoo dubbachuu baatanii quraanuu haa badu. Osoo dubbachuu baatanii baay'ee bareedee yaadaa sun. Hayyee sagantaawwan yookaan ammoo gaaffiiwwan biraatu osoo hin ce'in durame haga ammaatti umrii kana keessatti kan nama salaachistee mudannoo addaa namni mudannoo hedduu qabaachuu danda'a. Ati sanuu miila fageeffattee haga Makkaattis haga Sumaaleettis asii ammoo haga Gandaattis magaalaa kanaattis baay'ee salaachisaa turte waan ta'eef waggaa dheeraadha. Mudannoo kana keessa mudannoo addaa cunfiteetti baastu jira. Imaamumtii kee waliin. Mudannooleen hin jira. Gaafa xiqqaa ta'ee gaafa jalqabe siin jedhu sani hubannoon shari'aas baay'ee hin jiru. Beektaa taraawee salaachisuu salaatu maal jedhama malee namootuu harkaa 2 ta'e 4 ta'e 5 ta'e salaachisee xaaxaa hin qabnu. Ayyaama tokko quraana qara'uu wajjin baay'ee oofuu wajjin beeku harkaa 5 ta'e 7 garuu akkasii waliin dhaabee salaachisee beeka. Osoo salaamuun baafatee lama ta'a kaa'aa jechuudha. Waan na kolfisiisu irraa hiisuudha. Baay'ee xiqqaadha beeku. Wanti salaattee geessitu ummarisiitiif. Jechuun jarruun beekan ka akkasuma ta'uun oolufaa jedhanii san malee. Addaami bara. Naannoon kun waan naannoo 90 takka akkasii. Mudannoo biraa. Mudannoon biraa ka gaafa Saawudiitti gaafa takka natti na qabe beektaa quraanni. Sumaa salaachaa jiru socho'uu dide. Ambi duubaa tunis akka biyya keenya kana wacan beektaa jirri. Dhima dhaabatti jedhee. Buqqa'uu didee naan akkasuma dhaabee rukuttare sujuudatti firraa. Rukkoo godheetuma sujuudatti ta'ee eegasii. Hin baafanne namni si baasillee hin argamu. Hin jiru. Waan baay'ee nama mudata. Keessattuu Ramadaanaa wal qabatee akkamii waliin jireenya imaamaa fi Ramadaanaa keessattuu yeroo baay'ee hawaasa keenya biratti kan baratame imaamni yeroo Ramadaanaa kan bakka biraatti dhufa. Jechuun nama dhaabbataan achitti salaachisan osoo hin taane yookaan haafiza jedhanii bakka biraatti fidanii mee maal fakkaata imaamumtii fi Ramadaanni waliin? Ramadaanaa fi imaamni maal waliiti ka jedhu ani akka laalutti akka kiyyatti saahiba waliiti jedha. Sababni isaa namni imaamaa suni Ramadaana guyyaallee ta'uu baatu qiyaama isaa namni Ramadaana fakkeessu nama imaamaati. Saahiba quraanaati. Haafiza. Guyyaallee sababa taraawiihaa inni Ramadaana san quraanaan jiraachisa guyyaa guutuu. Tokko darsii gochuu qaba. Darsii saniin ajrii argataa waan quraana jechuun Ramadaana ibsuudhaaf guyyaa guutuu taa'ee qara'aa oolaa. Ittiin dhaabachuudhaaf jecha. Galgala ammootu waan guyyaa qara'aa oole san Ramadaan taraawiihaan bareechisa. Sababa kanaatiif imaamaa fi Ramadaanni saahiba jedhanan. Akkasumayyuu ta'e yeroo baay'ee hawaasa waliinis walitti dubbachuun jira. Kun hin dheeressite jedhaanii, kun hin gabaabsite jedhaanii, kun hin ariifatte jedhaanii, kun quraana jajjabeessite jedhaanii jechuun kana keessatti illee wanni baay'ee waan jiruuf. Kuni dhugaan jira. Garuu silaa beekanii namni osoo inni tilaawaa qara'ee danda'ee silaa quraana dhaggeeffachuudhaaf tadabburaan keenyaaf gaafa jarjarsitu maal akka namni jedhu sunuyyuu siin galu. Inni ariitii fi daddafee galuu laala malee quraanni sun hin badaa tokkoffaa gaafa ariifachiiftu huruufa isaa haqan kennituu fi maddii dan jiru waan tokko waan baay'ee bada. Galee osoo achiin hin geenye irraa muruu jira. Waan kanneen gara quraanaatti miidhamni waan dhufuuf namni ammoo hawaasni duuba dhaabatu kun osoo xiqqoo uf qusate yookaan ammoo osoo idduma gala isatti akka namni qara'u osoo godhanii bareeda. Sababni isaa namni imaamaa kunis quraana kana wanni jarjarsuuf namni kun dhaabataa oolaa kun waa dalagaa oolaa kun dadhabaa oolaa sababa sanii daddafee irraa geessa waan jedhuuf innis wal quba qaban jecha yaadan. Garuu akkaan hubadhutti dadhabbii namaa laalle malee nuti warri mihraaba keessa dhaabataa jirru miidhaa quraana salaalaan jirru. Akka malee quraanni miidhamaa waan jiruuf
waan kana osoo haga danda'ameen xiqqoo lashima giddu gala isaan osoo qaraane ajriifis waan maraafuu bareeduma quraanaatiif illee filatamaadha yaada. Warra miiraaba keessa jiru qofa osoo hin taane hawaasnis dadhabbii fi qofa laala osoo hin taane quraannis miidhamuu danda'a. Tadabburaan qara'amuu dhabuun isaa immoo dhiibbaa inni quraana gahuutu caala waan ta'eef hawaasni illee yaaluu qabaadha. Akkasuma ta'uu qaba. Kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast sagantaa haga ammaatti isin biraan gahaa jirru keessatti hundi keessanii teettanii akka nu waliin hordofaa jirtan abdii keessan irraa qaba. Ammas sagantaa keenya hin jalqabne malee hin xumurre hundi keessaniyyuu nu waliin tura. Garuu saganticha gara xumuraatti oofnee jirra waan ta'eef gaaffiiwwan tokko lama yookaan ammoo aga sadeetti isaan gaafadhee gara sagantaa keenya xumuruutti deemna. Wanti tokko waan isin gaafachuu barbaade tokko yoo jiraate isin mataa keessanitti yookaan ogummaa mataa keessanii qabdanii dalagaa mataa keessanii qabdanii yeroo hedduu ammoo sheekota keenya irraa waan akkasii mul'atu waa dalaguun hojii mataa isaanii qabaachuun baay'ee mul'atu namni hin qabu jechuu kiyyaa miti sheekonni dalagaa qaban hin jiranii jechuu kiyyaa miti garuu baay'inaan kan hin qabnetu mul'ata garuu ati mataa keetti ofii keetii dalagaa of dandeetti qabda waan ta'eef mee kanarratti dalagaa keetii fi haala qabatama lafa jiru wal qabsiisitee naa kaasi. Waliin galchaa garuu kaleessa namni waa dalaguu fi dalagatee ofii qabaachuu hin barre. Waan sababa barumsaatiin namni duraanii namni sheeka akka fagootti sheekan ta'u jechuun bu'aa bahii guddaa keessa taree namni sheeka ta'e as baha. Jireenya isaa jireenya gadi aanaa jireenya yookaan qooqaa jechuun qoonqoo malee taa'ee qoonqoo malee bulee uffata malee taa'ee jechuun akka malee ta'ee daaree beelawee. Deebotee san keessa taree as baha. Waan duniyaa waliin agarre. Gaafa dhufu san amma inni gaafa kaadhimamu sheeka ibaluun kun bakka beekaadha waan kanaaf hin mala imaama haa ta'uu halkaadha. Waan tokko tokkoof ibaluun kun waan kana gochuu hin danda'a. Inni gaafa muudan harkisaa qullaa. Jigalee nama eeggata. Hawaasni keenya ammootu diinaan jaalataa bira dhaabachuus hin jaalataa waa godhaa fi garuu waan godhe san illee hin balleessa. Jigalee. Kaleessa akkana goonee fi addeen illee akkana nu godhaa'edha. Waan rabbiin bira kaatisan fuudhee balleessa harkaan beektaa. Rabbiin ammootu waan san eega kennite waan fudhachuu hin dandeenye waan gootaa balleessita siin jedha. Quraanaan jecha. Akka kootti uuma ta'ee namni sheeka jedhaniin osoo waa qabaate osoo hojii mataa ofii uumate. Sheekuma kanaan baltii jechuun haala danda'amta. Suni rabbiin si qormaata beektaa. Duniyaa yoo tilimayyoo boomallaa shabbuu jedhanii mire. Ammallee rabbiin haga wahiitiin namaa qooda beektaa. Anaas hiyyeessa godhee kana uumeef rabbiin akka kiyya beeka. Sis dureessa godhee kasii uumeef akka kee beeka. Numaraafuu rabbiin jibbeetii miti beektaa. Isa dureessaa sanis isa hiyyeessaa sanis akka inni isaan malutti isa kaa'e. Garuu carraaqachuun tattaafachuu wama jiru toon ammoo qana'aa qabaachuu. Waan rabbi sii kenne san hiyyeessu mallee yoo taate sanumatti jaalattee rabbii keetii yoo jiraatte barakaa keessii kaa. Fakkeenyaaf namni quraana wajjin jiraate sheeka tokkotu jira. Namni rabbi quraana isaa kenne duniyaa kadhachuu isa irratti haraamaa'u jiran. Sababni isaa rabbii waan maraa olii waan caalu. Quraana isaa kenne quraana isaa kenne ammoo waan darree duniyaa yartuu kadhatuun inni hoggamaa hojii isaan ani garuu hadiisaan daliilan beeku waan dhagahe. Islaamummaan sirriitti dinagdee irratti jajjabeessuu irra kan ka'e arkaan islaamaa yookaan ammoo ruknii rogoota islaamaa keessaa harka sadaffaarratti argama. Shahaadatiin ta'anii iqaami salaat wa itaa'i zakaat. Itaa'i zakaat jechuun zakaa baasuu. Namni zakaa baasuuf mallaqa qabaachuu qaba. Qabeenya qabaachuu qaba. Yeroo hedduu immoo sheekonni keenya kan argaman zakaa baasuu keessatti osoo hin taane zakaa baasaa jechuu keessatti dura dhaabatanii baasaa jechuu keessatti malee baasuu keessatti baay'ee hanqina guddaatu jira. Kanaa wal qabsiistii yaada kan nakaasi. Osoo duratti bahanii isaanillee qabeenya godhatanii zakaa kana baasuudhaan fakkeenya ta'uudhaan agarsiisanii waan jedhullee asumarratti. Akkuma ati jette namni osoo tattaafate anamma akka kootti ogummaa jiibsaman dalagaa qonnaan qotaa ayyaama ramadaanaa sanii gaafa dinnichaa fa'aa facaasee achi dalagaa oolee galeelli salaachuu jira. Garee wayita qonnaas yoo qonni jiraates qotaa oolee wayita galee salaachuu jira. Yoo wayita jiibsama dalagnuu ammoo ilaa sa'a 11 haga naannoo kanaatti ganamarraa dalagnee caa soorrafin gargaarallee akkuma nama kaanitti dhaabadhee salaachisa. Rabbiin tola fiitiin waan dadhabbii jedhamu ani ramadaana argeen beeku rafus irriballee hin qabu. Irrafu garuu tattaafadhaa akka fakkeenyaaf
أكم بربع سنت أو دبي ملء أكربنا قودتن جرو غاري ويجراد جرو تسجبي قبضو كي رجال وموتو ومربين قرآن كان تسجبينا كنا فكرتنا كسم يدي wantoota hedduu haasofni as kennee jirra seenaa keetirraa akkasuma immoo dhaamsa keetirraas ergaa bal'aa fudhannee jirra jedhee yaada hundi keessaniyyuu sagantaa kanarraa wantoota hedduu akka barattan abdii qaba kanatti aansuudhaan sagantaa yookaan immoo sagalee qur'aanaa sagalee nama fakkeessanii qara'uu danda'aniitiin nu haa bohaarsanii qur'aana ittiin bohaaruunis ittiin akkasuma immoo ittiin tafakkuruunis hin jira waan ta'eef yeroo takka قرآن سنة رأي فني سجنتها تمر رايشولا. أي نعم لما سدين تكن جنة إن شاء الله. من سعد الغامدي له. سعد الغامدي ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ما شاء الله. هذا هو الغامدي. ماشي. شيخ عبد الودود. شيخ عبد الودود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. كبيرة شيخ شريمي سديس الأول كلها سجليس أقطعك باي قرقر ما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله. أيام شباب ما سجليون هاي ما كيسة تبتن كيسة سجلين هاي ماتي أصوف كيس أصوف جدي جرا ديتني كسينا سنتان تكتمل دول تنجرا سجلي كوتين كوليك كلامه سجلي عبد الله بسفري ما شاء الله وما مانكيس كرسي كلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ما شاء الله. kabajamtoota daawwattoota Zaad Podcast haga ammaattiin waliin turuu keessaniif galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaada. Sagantaa keenya asirratti xumurree jirra. Dhaamsa as keessatti kamiyyuu keessaayyuu dogongorri yoo jiraate nuuf oolchaa jedha. Waan dhaamsa isinii qabu immoo irraa fudhadhaa isin jedha. Haga xumura sagantaa keenyaatti waan waliin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa. Torban yookaan immoo yeroo itti aanu sagantaa biraatiin haga walitti deebinutti nagahaan nu turaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Zaad Podcast. Zaad.